Hi everyone, welcome to my channel. This statistics 2 for all faculty of business and economics students, chapter 2, part 1, which is statistical estimation by Afan Oromo. Statistics 2 barattoota FB yookaan College of Business and Economics hundaaf chapter 2 sadhaa part 1 dha. Statistical estimation ija. In this first terms, we try to see the terminology of this statistical estimation. Terminology jechoota tokko tokko jechoota chapter 2 statistics 2 kana keessatti isin barbaachisu jechoota tokko tokko waliin ilaaluudhaaf yaanna. Jechoonni as keessatti isin barbaachisuun kan jalqaba irratti statistical inference dha. Statistical inference jechuun maal jechuudha? Statistical inference is a procedural where inference about population is made on the basis of the result obtained from sample drawn from that population jechuudha. Kana jechuun statistical inference jechuun waa'een population dha. Waa'een population dha. Kan inni drive irraa ta'uun kan inni waa'een population tokko kan inni judge godhamuu danda'u maalirra dhaabbanneeti wantoota irra dhaabbannee judge godhuu dandeenyu saampilii isarraa drawn ta'e tokko fakkeenyaaf amma barattoota kilaasii keessan keessa jiran barattoota 100 jiru yoo jenne barattoota 100 kana barattoonni 100 kilaasii keessa jiru kun maal jennaani population jennaan. Barattoota 100 kana keessaa barattoonni 10 yoo fudhataman barattoota 10 fudhataman saniin saampilii jennaan. Kanaafuu waa'een barattoota 100 kanaadha. Barattoota 10 kanarra dhaabbatanii waa'een barattoota 100 kanaadha kan judge godhamu kan haasawamu ta'e. Fakkeenyaaf namni ati viidiyoo kana daawwatu jiru barataa accountingidha yookaan barataa economicsiti haa jennu. Barattoonni economicsii nama 100 yoo ta'an kan baachii keetiidha yuunivarsiitii keessa barataa jirtu keessatti baachii kee yuunivarsiitiin keessan keessatti barattoonni economicsii hundi isaaniidha nama 100 ta'an averaging barattoota kanaadha nama 100 kanaa kan inni judge godhamuu danda'u namni 10 isaan keessaa select godhamanii cimina isaanii yoo ilaaluu barbaadan ciminni barattoota economicsii baratanii nama 100 giddu galeessaan yoo ilaallu hundi isaaniidha gireedii 3-4 ol qabanii jennee gireedii nama 10 qofa laallee kan waa'ee barattoota 100 kan dubbannu ta'e that is known as statistical inference because we judge or we draw the population inference based on the samples that we have already drawn from that population jechuudha. This can be achieved. This statistical inference can be achieved through two things process. The first one is estimation, and the second one is hypothesis testing. Estimation gaafa jennu chapter kana keessatti ilaalla. Hypothesis testing immoo chapter itti aanu keessatti ilaalla. Mee estimating jechuun maal jechuudha? Estimation is it is a procedure where inference about population is made on the basis of the result obtained a sample drawn from that population. Just as we say about statistical inference, estimation is the same with that one when the population inference is made from or on the basis of the result obtained from the sample drawn from that population jechuudha. Population isinirraa waan argame sample isinirra dhaabbannee waa'ee population isanii judge goonu population isaniif judge godhuudhaaf amalli nuti sample isinirraa deemnu sun maal jedhama? Estimation jedhama. Estimate godhuun kan tilmaamuu jechuudha. Waa'ee population isanii tilmaamuu jechuudha. Mee fakkeenya tokko isinitti hima. I think namoonni baay'een ni yaaddan jii yaada. Mulluu ni beektanii yookaan shuumuu kan jennuun san akka naannoo kanatti shuumuu jedhama. Gara biraatti immoo loqoda afaan Oromoo godinaalee biraa keessatti immoo mulluu jedhamuudhaan beekamti. Mulluu kana namni tokko mulluun kun gaafa bilchaate moo hin bilchaanne jedhanii gaafa isin ibidda irra jirtu yookaan bilchaachaa jirtu test godhuudhaaf hunda isaadhaatii miti kan afaanitti naqatanii
teesti godhan bilchaachuu fi bilchaachuu dhabuusaadha jechuudha. Kan teesti godhamu achi keessaa maankiyaa tokkoon kan cilfaa tokko irraa qicamee kan hin qicame sun inni cilfaa keessa jiru sun totally it is now a sample but the total the total amount of that amount in the dish is known as population. Kanaafuu bilchaattee jirti jechuudhaaf waa'ee nuti maal godhuu qabnaa dirqama hamma ta'e tokko achirraa fuunee teesti godhuu qabnaa jechuudha. Kanaafuu adeemsi nuti akkasittiin goonu sun adeemsi nuti hamma cilfaa tokkorra yookaan maankaa tokkorra dhaabbannee dishii san guutuu yookaan meeshaa ibiddarra jiru san guutummaa isaadhaa ittiin jijgoonu sun known as estimation. The objective of estimation is to determine approximate population parameter on the basis of sample static kana irratti. Sample static irra dhaabbannee population parameter gaafa barbaannu jechuudha. Yookaan population parameter kun kan barbaadamuu danda'u according to estimation process on the basis of sample statistic kana irra dhaabbannee yookaan asirratti determine goonee eega kana determine goonee population parameter kana jechuudha. Example sample mean is employed to estimate population mean jechuudha. Giddugaleessi saampilii tokko kan inni employed ta'uuf kan inni barbaadamuuf population yookaan giddugaleessa population sanii argachuuf jechuudha. Estimation is just as I say before. Estimator kan jedhudha. Estimator jechuun immoo refers to any sample static that used to estimate population parameter jechuudha. Laala sitti waan xiqqoo hubattan barbaadu static fi parameter wanni jedhamu kun it is the difference of population in the sample jechuudha. Sample daaf static jenna, population daaf garuu parameter jenna. Estimator jechuun immoo fakkeenyaaf standard deviation of sample jiraachuu danda'a. Mean of sampling jiraachuu danda'a. Maybe variance of sampling jiraachuu danda'a. Isaan kun mean of sampling sample static yookaan mean of sampling population mean argachuudhaaf giddugaleessa population argachuuf nu fayyada jechuudha. Sample jechuun saamuda jechuudha gabaabumatti afaan oromootiin. Giddugaleessi saamudaadha. Giddugaleessa total population san argachuuf nu fayyada jechuudha. Estimator jechuun kanaafuu wanta nuti ittiin judge goonu san jechuudha. Yookaan wanta nuti ittiin irra dhaabbannee judge goonu. Maybe variance ta'uu danda'a, standard deviation ta'uu danda'a, akkasumatti illee immoo maal ta'uu danda'a? Mean ta'uu danda'a yookaan average ta'uu danda'a jechuudha. Estimate specific numerical value of estimator. Example 9 to 5. Kana jechuun maal jechuudha? Estimate jechuun specific number lakkoofsa specific ta'e sun amma fakkeenyaaf giddugaleessaan 30 yoo jenne 30 sun maal jechuudha? Maal jama? Estimate jama. Giddugaleessaan yookaan mean of sample ka jenne sun immoo estimator jama jechuudha. This is Scale Tube. Don't forget to subscribe my channel and share and like is my favor. Yoo isinitti tole like share godhaadha, subscribe gochuun immoo adaraa hin dagatinaan isin jaa. Inni itti aanu terminology kana keessaa kan nuti argannu there is types of estimation. There are two types of estimators. The first one is point estimator. The second one is interval estimator jedhamuudhaan bakka lamaan kana qoodamu. Point estimator jechuun walakkaa waan sanatti fakkeenyaaf wanta tokko fudhannee directly wanti sun asii hamma asiiti osoo hin jiin directly 30 yookaan 20 yookaan 50 jennee lakkoofsaan point directly waan san maqaadha jechuudha. Interval estimate jechuun immoo interval estimating immoo asii hamma asii jennee asii hamma asii jennee intervaliidhaan ka keenyu san jechuudha. Intervaliidhaan ka gasgoonu sanii jechuudha. Kanaafuu maal qabna? There are two types of estimation ka jenneen isa kana point estimator and interval estimator jedhamuudhaan bakka lama qoodama jechuudha. Point estimation is single numerical value obtained from random sample used in estimating corresponding population parameter, which is single numerical value jechuudha. Bakka takka xaphi goone 20 yookaan 30 yookaan 50 jechuudha. Sample mean is the best point estimate for population mean jechuudha. Asitti sample meaning giddugaleessi isaa mudaa tokko population yookaan kan hawaasa bal'aadhaa san judge godhuudhaaf estimate godhuudhaaf nu fayyada. Sample standard deviation is best point
estimate for population standard deviation ida. Standard deviation population argachuu gaafa barbaanne sample standard deviation fayyadamna jechuudha. Inni itti aanu immoo sample proportion is best point estimate for population proportion ida. Kanaafuu isaan kana akkasitti hubattanii this is totally terminology dha. Terminology nuti qabnu sanii asirratti nuti qabnudha. Interval estimation jechuun maal jechuudha? It consists numerical value defining an interval within an unknown parameter we want to estimate with specific degree of confidence. Confidence level waan jedhamu tokko jira jechuudha. Confidence level sana irratti dhaabbanne kan nuti maal goonu gas goonu tokko jechuudha. Yookaan asirra hammasii jennee gas goonu tokko jechuudha. The value depends on confidence level which is equal to alpha 1 minus alpha. Alpha is probability of error. Kanaafu probability of error wanti jedhamu ni jira. Interval estimating may be expressed as estimator plus or minus reliability of coefficient times standard error jedhamuudhaan beekamanii. Isaan kana immoo gaafa gara lakkoofsatti galle salphatti isiniif galan jeeyyaadha. Reliability of coefficient jedhamuudhaan the reliability of coefficient of value z at 1 minus alpha over 2 corresponding to confidence level jechuudha. Kanaaf asitti alpha over 2 ka jennuun kun alphaan keenya right and left qaba, upper and lower qaba. Isaan kana hundumaa waliin ilaalla. Confidence level wanti jedhamu 90 degree, 95 degree, 99 degree jedhamuudhaan beekaman. Alpha value immoo alpha value 90 degree is what? As we have already said that alpha value confidence level z level is 1 minus alpha, just as we say 1 minus alpha. Confidence level is equals to 1 minus alpha. 1 minus alpha means alpha is here is 10% and our confidence level is 90%. This is alpha. When we deduct 1 minus 100% minus 10% is equals to going to 90% jechuudha. Just confidence level, as we say, confidence level is equals to 1 minus alpha akkuma jenne san 1 minus 5 is equals to 95% dha jechuudha. Kanaafuu inni itti aanu immoo 1% is alpha, then our confidence level is 99% jechuudha. Z value keenya immoo asitti wanta akka beekate akka tasa gadhiistuu hin qabne inkaan isin dagachuu hin qabne. Z value at alpha 10% is always what? 1.645 when alpha is not deducted in by to upper and lower to qodamu baate yeroo hunda 1.645 jechuu kana shamadadanii qabu qabdanii. 5% immoo meeqa? 1.69 dha. 2.58 immoo 1% dhaaf bakka bu'aa jechuudha. Isaan kana hundaa'u sirriitti akka qabatan barbaada. Confidence interval kan jenneen kan immoo gaafa gara lakkoofsatti jijjiirre salphatti isiniif galaa. This is totally terminology. Don't forget to subscribe my channel. This is Scale Tube and the course is Statistics 2 for all business and economics students, chapter 2, which is says that estimation. Estimation is which is part 1. Share if subscribe gochuun dagatinaa isiniin jaa. Confidence interval in isaanii kun immoo confidence interval of population mean is affected by population distribution. Whether the population is normally distributed. The first one is whether population is normally distributed yoo confidence interval kanaan affected ta'a. Yookaan population distribution keenya sun normal distribution yoo qabaate isa saniin affected ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo standard deviation. Standard deviation whether standard deviation is known or not. If standard deviation is known or not kan jiru. And the third and the last is sample size, whether the sample size is large or not. Inni sampling saamutni population irraa isaa fudhannu sun waan xiqqaadha moo guddaadha jedhamuudhaan kan ittiin addaan baasnu jechuudha. Kanaafuu the confidence interval of population mean is affected by population distribution, whether population is normally distributed, standard deviation of whether standard deviation of population known or not, sample size, whether sample is what size is large or not large, which is
it may be equal or less than 30 yookaan irra guddaa yookaan wal qixa 30 yookaan sanii ol ka ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen affeekti ta'a confidence intervaliin keenya. Yeroo itti aanu immoo confidence intervalii kana gara lakkoofsatti jijjiirree gadi qaacceessinee gaafii jiran hunda isaaniidha waliin laallaa. Gaafii ni jiranii lakkoofsatti jijjiirree gaafa gara lakkoofsatti gaafa jijjiiramu baay'ee salphataa isinitti tola. Staatiksiin baay'ee namatti tola waan ta'eef isaan kanallee yeroo itti aanu waliin laallaa. Hammasittuu nagaan tura. Chaanala kiyya subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Kutaatti aanuun hanga wal agarruutti nagaan tura.